نعم 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 نعم. mee seenaa jenna kaa seenaa baniin adam warri onlaayinii irra jirtan walin lallabaa walitti iyyaa sheekaaroo beetu onlaayinii irra baheejja walin jaaja isii yaannee sabtiif gidi sanbanni nurraa fagaatee isii yaanne akka malee isii yaanne yoo isin nu yaaduu baattan malee jaabarabo isii yaanne jaa sheekaaroo be itti gaafatamaa magaalaa roobe sheekaa roobe itti gaafatamaa magaalaa roobeeti. Homaa eegumsallee nuu godhaa hin jirtanii eegumsillee nuu godhamaa hin jiru kiinnoo dhagaya minishaallee osoo taate waan nuura maddan jennee yaannee baay'ee isin komannee minisha mallee osoo taate eegumsi nu haa godhan isiniin jennee turre eegumsi nu hin godhanne. Kanaaf har'aa obboloowwan kiyyaa eegumsi guddaan karabbiiti. Eegumsi guddaan karabbii kennaati. Haa ta'u sababaa tahaa jenne sababaa tahaa minishaa taatullee nuu ramadaa jenne minisha mallee taatu akka nuu ramadamuu akka magaalaa roobeetitti kiinnoo gaafiin ishin bira gahee jira deebii eegaa. Kanaaf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Obboloowwan kiyyaa wanni har'a onlaayinii irratti ol baaneef dhiifama nuu gootanii lee jennee jirraa. Walxabachiisuun bareedaa dubartoonni teennaa rabbiin keenna dubbatee jira quraana isaa keessatti irra gaarii suuraa keessatti isin uumne ja'a bareeda suuraa gaarii keessatti isin uumne ja'a rabbiin haal jettafee isin wallaahi baay'ee manungoone horii nungoone. Kanaaf keessa wanni ilaalamu sodaa rabbiitii gurraachallee ta'ee diimaallee ta'ee wanni ilaalamu sodaa rabbiitii. Kanaaf isin bashannansiisumaaf waa'ee diimtuu barbaadnallee jecha keessa isinii baane hin beeytanii akka qaldiidhaaf nullee jenne. Haa ta'u haala tokko tokkollee yoo laalan sababaa maleellee hin jenne sababamaaf jenne suni maali jennaan salaanni subii akka nu jalan tarreefi leelii dhiisaa salaanni subiitu nu jala tarabata jarana bariite seenee ol kaanee waytalaallo waan hin bariine seenaa gad deebina. Kanaaf inshaallah har'aa waa'ee gurgurtaa fi bittaati sinii galee katabadhaa biiriidhaan hedduun namaa ahkaama shar'ii irraa nu gaafataa waa'ee gurgurtaa bittaa kana namaan galle baabdi ribaadhaallee namaan galle ribaan maali jechuullee namaan galle yeroo ammaa qamadiin geettee jirti namni akkamitti wal bita jechuullee keessa isinii baanaa. Qamadiin geettee jirti abbaa geetteef rabbi haa nyaachisu rabbi isin haa nyaachisu warra qamadiin isinii geette rabbiin isinii haa nyaachisu. Garii namaatu hin nyaanne rabbi nyaatiin je'eeni maaliif jennaan kontaala 200 galchee wallaahi hin nyaatiin rabbi je'een mastawaatiidhaan bomboliinoo mastawaatii keessaan laalee gala hin bitatuu bara. Laa ilaaha illallah rabbi akkanallee nan godhin wallaahi hanaga qabu nyaadhee uffadhee bareedee deema maaliif innallaha jamiilu yuhibbul jamaala je'an rabbiin bareeda waan bareeda jaalata je'e nabi alayhi salaatu wassalaam. Osoo ka shari'aan ayyamtu taate warqii caammaa godhadhaa ka jettu taate warqii caammaa bitadha babbareedanii deemuu wayyaa gayoomiiti obboleeyya kiyya gayoomii kaayatte ati haal jettaati namu biraatu si nyaata haa nyaanne ati akkanumatti qamadii ol tuultee birrii kiisi makaatteetini bomboliinoo mastawaatiin laaltee galtaa. Laa ilaaha illallah ilmi keenyaatu jaartiin teenyaattu. Kanaaf obboloowwan kiyyaa wanni an dubbadhe gurgurtaaf bittaadha. Har'a wanni ani irratti isinii ka'ee waa'ee ribaa irraa dubbannaa. Akkasuma gurgurtaaf bittaa wayita jennu wanni ribaan keessatti yaa'u waaja. Wanni ribaan keessatti yaa'u waajaha. Gurgurtaaf bittaa jechuun bee'ii jechuun lugatti mubaadalatu maaliin bimaalin jedhan
duniyaan jijjiirutu bee'ii jedhama, gurgurtaa bittaa jedhama. Shar'itti ammoo mubaadalatu maalin bimaalin bittaraadii jedhan. Duniyaan jijjiiruudha haala jedduu isaanii jaalalli jiraateen. Kanaaf obboloowwan kiyyaa ribaan waajaha keessatti yaati. Waajaha keessatti yaati. Waajahan sun tokko qabadha. Waajahan keessaa inni tokko warqii zahaba jedhan, warqii diimaa, fiddaa jedhan, warqii adii. Sadeessoon ammoo qamadii jedhan, burrii beeytanii qamadii. Garbuu jedhan, sha'iira jedhan, temera jedhan shanaffaan, sooqidda jedhan. Waajahan kana keessa ribaayyaa. Kana malee hooyaa jechuun ulamaa irraa haasawni godhamee jira. Dubbiin bareenni jahan kana malee illee ni yaa. Waan ma'anaa kanaa qabu keessatti jecha waan jahan kana fakkaatu, yoo waan jahan kana fakkaate waan jahan kana fakkaatu keessatti ribaan ni yaa illaa laalanii, sababaa laalanii. Maaliif qaayidaa lafaa qabnaa? Al-hukmu yaduuru ma'al illa adaman wa wujuudan jedhan. Hukmiin shari'aadhaa sababaa duuka deema jedhan. Kanaaf waan ma'anaa jahan kanaa qabu keessatti illee ribaan riyaa'a. Ammaaf waa jahan keessaa dubbannu. Maaliif abboo warqii fi fiddaan ribaa godhame sababaan isaa? Warqii fi fiddaan maaliif sababaa godhame? Maaliif ribaan keessatti yaa'e? Illaan isaa maali jennaan gariin isaanii illaan mawzuuna waan mazzanamu jedhan. Maarree gaafa kana warri mazaba warra waan mazzanamu jedhee illaa godhe birrii teenna keessatti, birrii Itoophiyaa keessatti hiyyaatu jechaadha jedhan. Dubbiin bareenni illaan musman ta'uudha jedhan, samana ta'uudha, isii waa namaa fuudhuudha jedhan, waa namaa bitu. Kanaafuu maarree waa namaa bitu yoo jenne birriin teennallee ribaan keessatti yaati. Kanaaf azzahabu bizzahab wal fiddatu bil fidda, fiddaan fiddatti ribaadha jedhan. Sababaan maali jenne musman ta'uudha. Albirru bilbirri, birriin teennallee birrii teennatti ribaadha jedhan. Maal malee waa lama keessan laalama jedhan. Birritti yoo wal gurgurtan bee'ii jechuun birrima birriin jijjiiruu jechuu. Fakkeenyaaf ati birrii teenna tana birrii saantimitti yoo sharafamte birrii 100 kennite saantimii 100 onaa kenniti jetteen waa lama keessan laalama, ribaan keessan yaa'a, waa lama eeggadha. Tokkoffaan walqixa ta'u, saantimiin illee 100 ta'u, birriin sun illee 100 ta'u. Lammeessoon harkaaf harkatti ta'u, yadan biyadiin harkaaf harkatti ta'u. Namtichi tokko suuqii dhaqee birrii naa sharafaa yoo jedheen, suuqii maseenee birrii naa sharafaa yoo jedheen, sharafa ammootiin birrii 50 yoo itti kennee birrii 50 eeganaan yoo fudhadhu jedhe hin ta'u. Riba keessan yaa'e. Maaliif jennaan harkaaf harkatti ta'uu qaba. Bee'itu maali jenne mubaadalatu maalin bimaalin birrii jijjiiruu jechuu, gurgurtaa bittaa jechuun birrima birrii jijjiiruu jechuu. Kanaaf obboloowwan kiyyaa hedduun namaa boota kanatti hin tasaasaatanii birrii 100 sharafachuu yoo suuqii dhayxee birrima 100 achuma sharafadhuu bahi malee eeganaa 50 fudhadha akkasiin hin jenne baala suuqiin. Ribatu keessan yaa'a. Waan wal fakkaatu keessa birrii keessatti waa lama laalama. Maali jenne walqixa ta'uu, harkaaf harkatti ta'uu. Hayyee kana bira haa tarru zahabaaf fiddaa waa lamaan waa afurtu nu hafa. Waa afur maali? Qamadii, garbuu, temera, sooqidda. Illaan maali sababaan ribaan keessatti yaa'ee jedhanii dubbatan kana. Maxu'uuma ta'uudha, hooma nyaatamu ta'uudha, takka waan mazzanamu ta'uudha jedhan mazzanamuudha, ka miizaanaan mazzanamu, ka safarriin safaramuudha jedhan. Illaa waa lamaan kana keessan laalama. Waa afurii kana waa lama keessan laalama. Maa inni wanni ribaan keessan yaa'uuf waa afurii kana wanni sababaan ribaan keessan yaa'eef nyaatamuudha jedhan, mazzanamuu jedhan. Ka miizaanaan bitamu miizaanaan mazzanamu, kun ka safarrii safaramuudha jedhan. Yoo hin mazzanaminoo akka xaa'oof lafa facaaftan faa way mazzanama ribaan keessatti yaa'u. Kanaaf obboloowwan kiyya illaa kana beekuu qabdan. Yoo illaa kana beeytan wanni martuu isinii galti.
amma faafa kennaaf makiinaa yoo bitatte baankiirraa ribaan keessa hin jiru. Makiinaa eessa ribaan keessa jira? Maa makiinaan waan mazzanamu? Waan nyaatamu? Kanaaf illaa beekuudha wanni guddaan. Makiinaan hin mazzanamaa? Hin nyaatamaa? Wanni ribaan keessa yaa'u waa afurii kana maal jenni? Nyaatamuu, mazzanamuu, ka miizaanaan bitamu miizaanaan, ka safaramu safarriidhaan godhamuudha. Suuqii dhayxee saamunaa yoo bitatte fakkeenyaaf birrii 50 itti kennite waan birrii 100 saamunaa yoo irraa bitatte hin dandeetta. Saamunaa keessa ribaan hin yaa'u ka saamunaan hin nyaatamaa? Saamunaan hin mazzanamaa? Kana beekuudha. Waan mazzanamuu fi waan nyaatamu keessatti ribatu yaa'a. Wanni sun ribaan keessa yaa'uuf mazzanamuu takka yookaan wanni safaramu nyaatamutu laalama. Birrii wanni laalamu maali jennaan? Musman ta'uu waa namaa bitu. Fakkeenyaaf waa namaa bitu eega jenne kaardii waa namaa bitaa. Kaardii moobaayilaan bitadha jedhee yoo suuqii dhaqe birrii sii kennaa eegana kaardii naa kennaa yoo jedheen kaardiin sun ribaan keessa jira. Kaardiin tun birrii moo birrii miti jechuu laalu awwala. Kaardiin birrii jedhama. Na'am gariin birrii jedhe. Gariin birrii miti jedhe dubbiin bareenya nama irrattillee kaardiin birrii miti. Namni birrii haa jedhuun malee wayita moobaayila dawwalan kaardii birrii fixatte yaaniimi haa jettu isiin nuti wanni ilaaluu qabu. Kaardii san fuutee birrii waan barbaaddeen hin bitatta. Shaayibeetii seentee waan barbaaddeen nyaachuu hin dandeetta. Suuqii bitattee ruuzaan bitachuu hin dandeetta. Birrii kaardii fuutee eega kaardiin bakka birrii bu'a jenne kaardii fuutee shaayibeetii waa nyaachuu dandeetta. Kaardii itti kennite naa'ima. Kaardii itti kennitee uffata bitachuu dandeetta. Kaardii itti kennitee caammaa bitachuu hin dandeetta. Iza yoo kaardiidhaan kawaa mara bitachuu dandeette taate bakka birrii sii buutee ribaan keessa yaa'a gaafa akka ijjen. Yoo ammoo kaardiin bakka birrii sii bu'ee akka birrii waa sii bitutti yoo siin bitin ribaan keessa hin jiru kaardii moobaayilaa. Kaardii moobaayilaa keessa ribaan hin jiru. Maaliif jennaan kaardiin bakka birrii bu'ee waa namaa bituu hin danda'u. Shaayibeetiif kaardii birrii 50 itti kennitee waa nyaachuu hin dandeetta. Salbaaja bitachuu hin dandeetta. Bakka birrii yoo sii bu'e ribaan keessa hin jira. Bakka birrii yoo sii bu'e ribaan keessa hin jiru. Kanaaf obboloowwan keenna waa hedduu baaba beey'ii baaba gurgurtaa beektaa keessatti ilmi namaa hin beeku. Fakkeenyaaf amma qamadiin geettee jirti. Qamadiin bittan miizaanaan. Miizaana wayita qamadii bira fiddu. Wayita qamadii miizaana bira fiddu. Namtichi abbaan miizaanaa birrii fixee siin jedhaati mazzanattee achi kaayatta. Birrii eeganaa sii kennaa jedhan ta'u akki sun riba. Akki sun hin ta'u. Wayituma itti mazzanatte san birrii irraa fudhachuu qabda. Wayituma mazzanatte san birrii irraa fudhachuu qabda. Maaliif jennaan qamadii keessallee ribaan hin jira kaa? Laala. Waan jinsii tokkoo keessatti maali jenne birrii wal bituu keessatti waa laman laalama. Wal qixa ta'uu achiif achitti ta'uu. Hayyee waan jinsii hoo. Fakkeenyaaf akka qamadii kiinnootiin hin birriin bitataami. Birrii fi qamadiin jinsii waan himi wayi wal fakkaatti. Wayi wal fakkaatti wal hin fakkaatu. Waan wal hin fakkaanne keessatti shari'aan lafa keettee jirti maal goona gaafa kana. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم جتشو جراديس يو جنسي لما والأب واجان كان كيسا يو جنسي والأب فكينا بري في قمدي يو ولدتك بيتن تاتي أكا بربادنتي ولي غرغرة كنتالا سديتي بري كما تكون بيتچون دندت غرو هركا فركتي تو واتوكو كيسا لالما جنسي وان جنسي غرغرا كيستي واتوكو كيسا لالما سوني مالي هركا فركت تو waan jinsii wal fakkaatu keessatti ammoo waa lama laalama. Maali? Qixa ta'u. Harkaaf harkat ta'u. Waan garagaraa keessatti birriif qamadiin garagaraa yoo wal bittaniinoo waa tokko keessan laalama. Harkaaf harkatti ta'u. Qamadii achitti mazzanattee eeganaa birrii sii kenne jechuun hin danda'amu. Garuu wal dabarsuun hin danda'amu. Qamadii kontaala 4 wayituma san birrii sii kenne sirraa bitachuu hin danda'a birrii kumaan. Garbuu kontaala 3 qamadii kontaala takkaan jijjiirachuu hin dandeetta. Garuu harkaaf harkatti ta'uu qaba achumaaf achitti. Isinii galuu qaba. Waa tokko keessan laalama. Waan jinsii garagaraa keessan waa tokko laalama. Maali sun harkaaf harkatti ta'u. Kanaaf obboloowwan keenna wayita suuqii seentanii waa bittanillee wayita waa bitattan yoo waa bitattan
Beeyiin ammoo kiyaaratu jira. Kiyaara majlisaa jedhan, kiyaara majlisaa achumatti filannoo majlisaa jedhanii sharxii jedhan. Fakkeenyaaf ati ammoo tini waa tokko bitattee suuqii seentee tini ruuza naa kennaa jettee yoo bitte wayta san ammallee imdaa'a yookaan faskii godhuu qabda. Naa ta'e bakka fudhadhe jechuu. Eega naa ta'e jettee wal bitattanii harka wal cabbattan yoo biraa baatee tiniin jette ruuza sannaan taane jettee itti deebisuun hin danda'amu. Maaliif majlisuma keessatti wal bittan naa ta'e jettee bitatte. Yookaan ammoo kiyaaru sharxii jedhama. Achumatti wayita wal bittu sharxii godhachuu. Sharxiin sun maali? Keessa laalee yoo naan ta'in hin deebisa jettee awwalumaa sharxii achitti bulfachuu. Yoo sharxii hin bulfatin ka biraa baatu taate beeyiin sabatee wanni walitti deebitanii wal gaafattan hin jiru. Yoo AB qabaate malee gaafa ABdhaa kiyaarri AB hin jira. Yoo wal bittanii eega manatti galte wanni sun AB qabaate deebisuu hin dandeetta. Yoo uffata wal bittanii yoo manatti argite AB qabaate deebisuu hin dandeetta. Gaafa san kiyaarri AB keessaa baya. AB ka wanni AB qabu keessaa baya deebisuu hin dandeetta. Garuu ammoo waan AB hin qabne achumaa achitti wal bittanii naa ta'e jettee fudhattee innillee si kennee birriillee fudhattee yoo jette eega naa deemtee itti deebisuu hin dandeettu. Maaliif achitti naa ta'e jettee fixatte? Yookaan waytuma bittu san sharxii kaayachuu. Sharxii mana gahee laalladhee si deebisuutiin jechuu. Yoo kun hin jiraatiin beeyiin sabate. Haga isa bira jirtutti filannoo qabda. Haga suuqii saniin bayinitti, haga qaamaan waliin jirtanitti. Yoo qaamaan adda baatanoo beeyiin keessan ammoo tuniin dhumatee jira jechuu. Kanaaf obboloowwan kiyyaa waa beekuun barbaachisaadha. Sharafa birrii teennallee wayita walitti sharaftan eeggadha. Namni gariin kararra taa'ee 90 sharafa akkisun sirrii miti. Namni gariin baajaajii yaabbatee birrii 10 itti kennee shanachii sii fidaa. Achumatti walitti jijjiiruu qabdan. Birrii 10 itti kennee shanammallee birrii shan eeganaa sii fida jechuun hin danda'amu. Birrii yoo wal jijjiirte fakkeenyaaf birri dhibbaa addisii birrii mooftuudhaan birrii dhibbaa mooftuudhaan yoo wal jijjiirtan achumaaf achi wal jijjiiruu qabdan. Wal qixa ta'uu qabdi dhibba. Saantimii illee yoo ta'e saantimii 100 achi kennitee birrii 100 fudhachuu qabda. Harkaaf harkatti ta'uu qaba. Wal qixa ta'uu qaba. Kanaaf baabi beeyiidha akkanaa inshaa Allah. Warroonni ammootiin miizaanaan waa bittan fakkeenyaaf beeyii salaafaa jedhanii beeyii salaafaa jechuun beeyii moofsuufuun fi zimmaa jedhan. Beeyii ammallee tiniin itti gaafatamummaa kee keessa jiru jedhan suni maali jennaan namtichi tokko sitti dhufee barana kontaala tokko sii kennaa birrii naa kennii siin jedha. Sharxii 7 qaba. Sharxii 7 kennuufii hin dandeetta. Maaliifuu birrii fi qamadii wayita wal bittan maaltu laalama jenne harkaaf harkatti. Inni qamadii sii fidaa kontaala ammallee tokko birrii naa kenn jedhaan wayita haamamte sii fidaa. Sharxii 7 wayita haamamtee dhiisee miizaana ammallee dubbatuudha. Kiiloo 100 jechuu kiiloo 100 wal dubbatu. Kiiloo 100 sii fidaan jechuu waan san fiduu dandayu bakka inni jedhetti fiduufi yoo qamadiin kadhabamtullee taate eessumaa seenee fiduufi yoo jalaa kabaddullee taate eessumaa seenee fiduufi maaliif jennaan morma isaa keessa jira itti gaafatamummaa isaa keessa jira. Beey'uun moosuufuun fi zimmaa waan jenneef walirraa bitanii birrii fudhatee taree isa keessa jirti itti gaafatamummaa isaa keessa jirti sharxii 7. Kiiloo yeroo guyyaa san beekuu guyyaa itti fidu ji'a akkanaa bulii akkanaa sa'atii akkanaa keessatti sii fida jechuu. Ammallee tiniin bakka sanitti fiduufi waan fiduuf kana ammoo dandayu waan hin dandeenye waan ammallee ganna keessan argamne sii fida jechuun hin danda'amu. Waan bona keessan argamne sii fida jechuun hin danda'amu. Waan irratti danda'u ta'uu yoo qamadiin jalaa baddellee isa keessa jirti bakka seenee fiduufi haala kanaan ammoo tiniin wal bituu hin dandayan. Obboloowwan kiyyaa baabdi beeyii akkanaa inshaallah waan hafe keessaan nagaafadhaa. Gurgurtaaf bittaan waan hafe keessaan nagaafachuu ni dandeettanii akkaataa beeyiidhaa wal bittaadhaa. Yeroo ammaa wanni yaa'aa jiru birrii baankii fudhannee makiinaa binna maalii ja'aa jira namni makiinaa keessa riba jira. Awwalaa riba jira. Ribaan hin jiru. Makiinaan waan mazzanamuu miti. Waan nyaatamuu miti. Horii biti amma fakkeenyaaf gabaa bayi. Horii ammallee tiniin birrii ammallee tiniin kuma itti kennite
horii naafidi jechuun hin dandeetta. Horii ammalleetiin guyyaa barbaadde naafidi jechuun hin dandeetta. Maaliif horii keessa ribaan hin jiru, horiin hin mazzanamaa. Haa nyaatamu hin mazzanamaa, wal bira waa lama laalama. Mazzanamaa horiin hin mazzanamu. Horii keessa ribaan hin jiru. Horii walitti caalchiftee gurguruu hin dandeetta. Horii lama, horii 10 qayyaruu hin dandeetta. Maaliif ribaan keessa hin jiru. Birrii itti kennitee birrii 1000 ammalleetiin horii tokko ka mana jiru san naafidi jechuun hin dandeetta. Maaliif ribaan keessa hin jiru. Hin nyaatama malee hin mazzanamu horiin. Wanni ammootiin ribaan keessa yaa'u waa ja'an kana waan kana fakkaatullee jedhan waan ja'an kana fakkaatu ma'anaa isaa qabu keessatti ribaan hin yaa'a. Sooqiddi hoo maaliif ribaan ta'e yoo jettanii ka gaafattan sooqiddi waa mi'eessa jedhan. Waa keessa bu'ee waa mi'eessa saniifi jedhan taba'an jedhan. Waa mi'eessa waan kana mi'eessa sooqidda malee waa mi'aayanii saniifi jedhan. Sooqidda amma birrii yoo bitatte sooqidda kontaala tokko ammalleetiniin kontaala lamaa birrii 1000 bitachuu hin dandeetta wal dabarsitee garuu harkaaf harkatti ta'uu qaba. Namni gariin ammoo sooqidda bitatee birriidhaan jala yoo eebbiseef maal tahaa jedhee gaafata. Jala eebbisuu haa eebbisuuf maal qabu maan qabu ribaan keessa hin jiru haa eebbisuuf garuu harkaaf harkatti achumaaf achitti fudhatuu qaba. Sooqidda bitatee birrii achumatti itti kennuu qaba. Birrii itti kennee sooqiddaa birrii itti kennee sooqidda magaazinaa sii fida jechuun hin danda'amu. Birrii itti kennee amma birrii itti kennee kontaala qamadii magaazinaa sii fida jechuun hin danda'amu. Garuu wal dabarsuun hin danda'amu. Qamadii illee yoo bitte abboo birriidhaan qamadii kontaala barbaaddee bitachuu dandeetta. Garbuu haga kontaala barbaaddee bitachuu dandeetta garuu harkaaf harkatti. Garbuu qamadii wal jijjiiruu dandeetta. Garuu harkaaf harkatti. Garbuu kontaala 3 yoo qamadii magaazinaa sii fida jechuun hin danda'amu. Maaliif harkaaf harkan ta'an? Waan jiinsii wal hin fakkaanne keessatti waa tokko laalama. Isinii irra deebi'a. Wanni sun maali harkaaf harkatti ta'u? Waan jiinsii wal fakkaatoo qamadiitti yoo gurgurte kiiloo 100 ta'uu harkaaf harkatti ta'u. Kiiloo 100 ta'uu harkaaf harkatti ta'u. Garbuunoo kiiloo 100 ta'uu harkaaf harkatti ta'u. Qamadiin illee kiiloo 100 ta'uu harkaaf harkatti ta'u. Birriin illee birrii ammoo 100 ta'uu saantimiin 100 taatee birrii 100 ta'uu walqixa ta'uu harkaaf harkatti ta'u. Isinii galee na fakkaata waan isinii hin galle ammootiniin gaafachuu ni dandeettanii inshaallah baabdi beeyiidha akkana namni keenya hedduun ni dagataa birrii sharafachuuf suuqii seeneetiniin birrii itti kenneetiniin 50 eegarii fudhadhu jedhanii wanni sun hin ta'u ribaadha. Birrii waytuma san sharafachu. Birrii waytuma san suuqitti sharafachu. Miizaanallee achi keettee waytuma san mazanattee birrii irraa fudhatu. Yookaan ammoo achi kaattee haganni birrii fudhatu eegu. Wayita inni birrii fudhatee dhufe mazanattee birrii fudhachu. Maaliif jennaan riba keessa yaa harkaaf harkatti hin taane. Bulawwan kiyya eeggadhaa warri qamadii bittanillee yeroo ammaa akkasitti eeggadhaa mazanattaniitiin achi keettanii isinirraa bitee birrii baankii isinii fida jechuun hin danda'amu ribaadha. Ribaan ammootiniin akbara maasiyaa irra guddoo keessaa rasuulli rabbii dubbatanii jiranii. Ribaan ammootiniin dubbatanii jiranii ribaan waan guddaadha. Akka duniyaan garammallee ribaan isin hin seenne obbolowwan kiyyaa maaliif jennaan gurgurtaa jechuutu maali? Birrii jijjiiruma jechuu gurgurtaa jechuun isinii galuu qaba. Mubaadalatu maaliin bimaaliin jedhan duniyaan jijjiirutu birtaa fi gurgurtaa jedhama. Waan biraatii miti. Sharafni akkamitti gurgurtaa ta'a jechuu hin dandeettu. Sharafa jechuun maayin bee'ii jechuutu maayin birri jijjiiruu jechuutu bee'iidha. Sharafni bee'ii hin ta'u jechuun hin dandayamu. Kanaaf obbolowwan kiyyaa rabbi gannu haa dhaabuu nama waa baratu rabbi nu haa taa'isu. Ahkaamni shar'iidhaa ganaadhaa waliin barsiifnee ganaa ammalleetiniin bifa liqaallee haasoynaa akkaataa liqaa itti liqeeffatanillee ganaa haasoynaa inshaallah baaba bee'ii keessaan baanu akkaataa ammalleetiniin gabaa keessatti itti gurguranillee safarriitti nama tokkorraa yoo safarte nama tokkorraa fakkeenyaaf safartee yoo jette safarrii san ammalleetiniin safaree kaanitti gurguruu hin dandeettu. Haga ammallee kaanii safartutti. Maaliif safarri safaran deebi'u waan ta'eef. Yoo nama tokkorraa safarri hin bitte achi hiifachuu qabda meeshaa san achumatti gurguruullee hin dandeettu. Nama tokkorraa waa bittee qamadii fakkeenyaaf dhaaba jedhanii dhaaba kontaala dhaaba yoo bitte achitti kontaala keetti galabbatachuu qabda. Takka ammoo kontaala achi hiifachuu qabda. Kontaala dhaaba bitte achumatti gurguruu hin dandeettu. Achuma namticha kanarraa bittee achuma dhaabdee gurguruu hin dandeettu. Achi hiifachuudha. Hiifadhaa jette shari'aan takka kontaala keetti galabbatu yoo kanan ta'in achiif achitti gurguruu hin dandeettu.
dhaaba yoo bitte maaliif sababaan maaliif jennaan boota sanii shari'aan ifadhaa wanni jetteef takkaa namticha si gurgure santu gatiin ammalleetiniin dabalee waytuma san gatiin dabalaa dhaga'ee gaabba. Takkaa si irraa bitatetu gatiin rikaashaa gadi bu'ee dhageetteetiniin ana boos irraa hin binne jettii kanaaf akka isin waliin lolleefi. Bakka dhaaba waa bitetti achii kaafadhuu deemi yookaan kontaala keetiin naqadhu yookaan achii kaafadhu. Yoo ammallee safaraan waa bitte ani safaraa kiinnootiniin xaasaa 20 bite xaasaa kiinoo amman argitu xaasaa 20 irraa safaradhe 20 hoodhu jechuun hin dandeettu. Deebitee xaasaa 20 san isaa safaruu fi qabda kasirraa bitatu san maaliif safaran deebi'u waan taateef shari'aan akkan. Obbolowwan kiyyaa isinii galee naf fakkaata bakka dhaabaatti illee warri waa bittan qamadii dhaaba bittan kun kontaala keetitti naqatu takkaa bakka sanii harkifatu. Gaafa kana malee bee'iin hin jirre. Yoo ammoo bakka sanitti ammalleetiniin osoo hin kaasin osoo madaabaraa keetitti naqii yoo ka wal bittan taate bittaan hin sabanne hin jiru. Wal gurgurtaa bittaan hin sabanne hin jiru. Gurgurtaa bittaan sabachuun bakka sanii fuutee eega bitte bakka sanii fuutee kaafatu. Yookaan madaabaraa keetitti naqatu akka waliin dhabnee fi shari'aan. Safarallee yoo safarte xaasaa 20 safaree kinoon argitaa jettee kaanii hin gurgurin. Haga safaran deebi'u waan ta'eef ima safariif 20 san yookaan hidhatu danda'a safariif. Kanaaf obbolowwan kiyyaa baabbii bee'iidhaa gurgurtaa bittaadhaa akkana ribaa waajaan keessatti yaati jennee waliigallee jirra. Waajaan sun fiddaa zahaba jedhanii zahaba ammalleetiin warqii diimaa warqii adii amma jettan kana diinaara jedhanii dirhama jedhanii maarreetiin illaan isii samana ta'uudha birrii ta'uudha waa namaa fuudhuudha waa namaa bituudha. Eega nama waa bituu taate birriin teennallee maarree waa namaa fuuti waa namaa bitti birrii teenna keessallee ribaan yaa'a jedhan. Garii namaatu maal jedhe illaa mawzuuna waan mazzanamu jedhan. Fiddaan hin mazzanama warqiin adiin hin mazzanama warqiin diimaan hin mazzanama. Teenna birriin hin mazzanamtu ribaan keessa yaa'u jedhe garii warri mazaba dubbiin sun fudhataman qabdu. Dubbiin sun bareedaa miti caalaan dubbii samana ta'uudha illaan sababaan isii musman waa namaa fuudhuudha. Zahabni illee waa sii fuudha warqiin diimaan warqiin adiillee waa sii bita birriin teennallee waa namaa bitti. Maarree birriin teennallee waa namaa bituu keessatti illaan tokko taate sababaan maarree birrii teenna keessatti illee ribaan hin yaa'a albirru bilbirri jenna kaa gaafa kan birriin birritti riba maal albirru bilbirri riban birriin birritti riba yoo harkaaf harka taate malee yadan biyadinii yoo taate malee illaa wahaa hoodhuu kennii yoo taate malee birrii gurguruu waa lama keessan laalama irra boota tana damma waa lama keessan laalama birrii wal jijjiiruun wal qixa ta'uu harkaaf harka ta'uu yoo jinsiin garagara taate hoo birrii qamadii yoo bitte hoo waa tokko keessan laalama maal ta'u harkaaf harkatti ta'u. Kanaaf obbolowwan kiyya inshaallah baaba sharii irraa wal barsiifnaa akaama hajjii illee wal barsiifnaa gana akaama hajjii akkana goonee keessa baan baaba soomaallee akkana goonee ganaa keessa baan inshaallah rabbi umrii naa kaa'u isinillee rabbi umrii isin haa kaa'u baaba bee illee ganaa keessa baana qaccama irraa isinii dubbadhee ganaa keessa baana baaba zakaallee ganaa mulluj goonee keessa baana waa'ee zakaallee amma qamadiin geettee jirti namni ni baafata kanaaf nama shari'aatti dalagu rabbi nu haa taa'is rabbi isin haa taa'is ilmiin keessa qara'an gubbaa miti ani namni gubbaa qaree nan fayyadu faayidaa takkanaan qabu ilmii gubbaa laaluun barbaachi qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam jaanii cufuun nan barbaachisu namni yoo waa hin barsiisa jedhe qoma dhaatee jegna ta'ee as bahee waa himu jegna tayyati kitaaba laalaa buli qu'ataa buli kitaaba walitti fuudhi ilaali waan abbootiin ummanni duraanii waa barreessee deeme ati ilaaluu dadhabdaa dubbisuu dadhabdaa waan ulamaa'iin jedhan walitti gadi fuudhii fattash. Wayta wanni waa namaa gaafatu illee obbolowwan kiyya warri sheekota taatan wayta namni waa isin gaafatu waa isin gaafii kana ammootiin wayta isin gaafatu daftanii hin deebisina maaliif alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi jedhan alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi awwala taswiira godhachuu qabda maali badaa wanni na gaafate kun qaayidaa maal jala galti qaayidaa tam jala galti baabatam irraa na gaafate maal jala aansin qaayidaa tana jala aansin jettee awwala taswiira godhadhu eeganaa deebisi waan ulamaa'iin jedhan irratti hubadhu ummanni duraaniitu irratti ilaaleetiniin sheeka kaan gaafatee kitaaba kaan laalee waa namaa deebis daftaniillee waa namaan deebisina nama dogongorsiitan ilmi namaa sheekatu fatwaa naa godhe jedheetiniin fudhata bulowwan kiyya rabbi sodaadha isinillee warri waa gaafattan sheekota akka kennaatii miti waxwaxee namni gurguddaan ilmii keessa gasseeneen jira baharri ilmiidha nama waa ilmii qabu beekumsa qabu gaafadha. Duniyaa yoo duniyatti ba'uu barbaaddan nama aftaamii gaafattanii akkamitti aftaamii ta'e jechuu
nama ilmii qabu gaafadhaa kanallee yoo namni ilmii qabu waa sii hime fudhadhu. Kaan jala deemtee haga lubbutti si galuu jala hin deemini. Haga lubbuu kee fedhii kee jalatti fedhii kee jala hin deemin. Shari'aa fedhii keetiin bulchuu hin deemin. Osoo akkana ta'ee jettee sheeka kaan illee gaafattee sheeka kaan illee gaafachuuf hin deemin lubbuu keetitti galchuuf. Waan sheeyni ulamaa'iin guddaan siin jedhe fudhadhu. Sheekota walitti buusuullee hin deemin sheeyni kuunuu akkana naan jedhanii kuunuu akkana naan jedhanii akkam hin jedhin. Mas'alaan bakka itti wal dhabantu jira. Mas'alaa kilaafaatu jira. Ka ulamaa'iin gariin akkana hakamee fatwaa godhe kun illee isaa mul'atee yaanni biraa fatwaa godhe jira. Maaliif jennaan gariin namaa waa kana gaafata ulamaa'iin maa wal dhabe maa akka tokko fatwaa hin goone jedhan laa yookaan mallee hadiisatu isaan biran gahin nama fatwaa abbootiniin akkanaa ka kennu taate yookaan hadiisatu isa biran gahin yookaan hadiisni isa bira gahe hadiisa santu da'iifa. Namni gariin hadiisa san sahiha godhee akkasitti fatwaa godhe kun ammoo isa da'afsee da'iifa godheetiniin fatwaa godhe yookaan hadiisatu isa biran gahin. Yookaan ammoo hadiisni isa bira gaheetiin raa'yiin isaa abboonni tun tana jala oolti jedhee fatwaa godha. Kanaaf obbolowwan kiyyaa mas'alaan kilaafaallee hedduutu jira. Kanaaf warri mas'alaa kilaafaa na gaafattan maaliif ulamaa'ii wal dhabdan jedhee na gaafattan kitaaba kana bitadhaa ileel. Kitaaba kan raf'ul malaam min a'immatil aalaam jedhan. Komii fuudhuu a'immaa ammoo ulamaa irraa komii fuudhuu. Wuun illee fatwaa akkana godha kun illee fatwaa akkana godha. Maaliif jennaan kitaabni kaa'amee jira. Raf'ul malaam min a'immatil aalaam jedha kitaabni kun na bira jira. Waan ulamaa'iin keessatti sababaa ulamaa'iin keessatti wal dhabdeef maali yoo jettan kitaaba kana dubbisuu dandeettanii. Inni kun ammoo tiniin kompiitaraan bayaa hin xabba'ama. Raf'ul malaam min a'immatil aalaam jedha bitadha. Kompiitaraan bayaa akkasii inshallah rabbi barakaa isin haa godhu. Warroonni ammoo tiniin waa namaa waa himtanillee eeggataa mas'alaa kilaafaatu jira. Mas'alaa ulamaa'iin keessatti wal dhabdee jira. Mas'alaa ammallee tiniin ulamaa'iin duraaniitu hin sodaatan gaafii fatwaa godhuu hin sodaatan. Maaliif jennaan aboo akkanatti fatwaa hakamanii eeganaa gara akiraatti dubbiin isaanii mul'attee aboo dubbiin sun sirrii miti jedhee nama kitaaba itti kaa'ee jira akira irratti. Kanaaf yoo isin qajeelaan namaa waa himtan ummanni illee waan san fudhata. Yoo isin ammoo tiniin waa beeyna jettaniitiin ammoo utaaltanii wanni sun akkana jettan dubbiin ammoo ulfaataadha. Kitaaba laaluun barbaachisaadha. Wama amma roobe jiru bichaa himuu miti waan addisaa baasoon argin. Kitaaba ammallee tiniin kitaaba gurguddatu jira. Kitaaba sunana keessa taftiishatu jira. Fattashaa sunana jira. Abii Daawuddu jira. Nasa'iitu jira. Muslimtu jira. Bukaaritu jira. Zakiiratu jira. Kitaaba gurguddaa fattashaa waan ulamaa'iin jedhe laalaatiin waa himaa malee kitaabuma matnii afurii tana laaltanii matnuma afurat tana qara'anii keessa laalanii akkana jechuun hin danda'amu. Ulamaa'illee afoo dhaabatanii mormuun hin danda'amu. Matnima afur laalanii ulamaa'iin bar iftifaajanii kitaaba taftiisha godhanii ahkaama akkasitti namaa himani. Ati ammoo tiniin kalema akka anaaf sii kalema qaraanee matnima afur lallaallee akkana jennee namaa murteessuun hin danda'amu. Obbolowwan kiyya itti gaafatama namni fatwatti illee ariifachuun hin barbaachisu. Namni fatwatti ariifate jedhe rasuulli rabbii nama ibiddatti ariifate jedhe. Kanaaf keessatti eeggadha. Ummanni sheekatu nu waakame jedhee waan hin taanetti tara. Keessattuu baaba nikaayaa, baaba xalaaqaa akkatti ammoo nikaa hidhatan akkatti jaartii gadhiisan xalaaqa waa'ee kul'ii waa'ee faskii akkamitti gadhiifama meeqaan gadhiifama masalaan kun masalaa guddaa. Kanaaf ammoo takkittiin utaaltanii waa namaan himina. Isinillee warri waa gaafattan nama beekumsa qabu gaafadha. Nama beekumsa qabu ol nama beekumsa qabutu jira jedha rabbiin. Hattan taa'u haga ilmiin geettutti rabbitti geettutti wafawqa zii kulli ilmiin aliim mara warra beekaati ol beekatu jira. Haga beekumsi rabbitti ol geettutti jedhan. Kanaaf obbolowwan kiyya wayita waa gaafattan nama guddaa gaafadha. Sheekota illee walitti buusuun hin deemina isi. Sheekni kun akkana godhe hin jedhina. Maraan amma amaamaa uffadheef koofiyaa uffadheef sheekan ta'u. Areeda fileef sheekan ta'u. Mudawwara godhadheef sheekan ta'u. Raayyaa bira dhaabadheef suuraa ka'eef sheekan ta'u. Ebaloo amma asirratti bahee raayyaa waliin dhaabadheef sheekan ta'u. Isinii galaam bakka gariitti na waamanii bakka garii irratti dhiyaadhee kiinnootini waa dubbadheef sheekan ta'u. Miidiyaa garii irratti dubbadheef sheekan ta'u. Sheeka jechuun sheeka ilmii keessatti gaccimee jira. Sheekaa garraa asirran bahin ilmiin isaa dhokattetu jira. Sheeka baharatu jira. Sheeka ammoo biyyi keessanii hin beeytan biyya keessan martuu sheeka qabdi biyyi teessan. Baadiyyaan teessan martuu sheeka qabdi ulamaa'ii qabdi. Ulamaa'ii gurguddootu jira. Ulamaa'ii fanni hedduu walitti qabatee jira. Funuuna fanni hedduu walitti qabatetu jira. Ka akka kennaa kanaa miti waxwaxa ka jedhu xoloxolee kanaa miti. Ani sheekaan suuraa raayyaa waliin ka'eef sheekan ta'u aaliman ta'u. Ani sheekaan miidiyaa kaan irratti na waamaniif waa dubbadheef sheekan ta'u. Isinii galaa. Maa isinitti himna isii obbolowwan kiyya akka ammallee hin jallanneef isin akka sheekonni ammallee tiniin hin shawwadamneef mara warra mudawwara adii godhatee tiniin koofiyaa godhate mara sheekaa miti. Areeda yoo godhate tiniin sheekaa miti. Sheeyni fatwaallee adda jira. Sheeyni ahkaama hukmii godhullee adda jira. Isinii galee nooma ulamaa'iin jette ooma takka isinii himna hadiisa isinii himna malee
nuti ammalleetiin gar yoo akka keessaniiti ulamaa'iin useetan aalima wayiin useetan nuti ulamaa'ii miti wanta akkam beeynu haa ta'uugin rabbi biraa hin qabamnuuf guyyaa qiyaamaa waa isinitti himna ilmi hin dhoysinu rabbi guyyaa qiyaamaa maa dhoysite jechuuf waa isinitti himna malee nuti aalimallee nuun hin jedhina ulamaallee nuun hin jedhina ani sheeka wayiiti kinu amma galaa waa lallaalaa jira sheeka manaan jedha maqaan kiyya qaraa sheekaadha sheeka naan jedha darajaa namaallee ol hin fuudhina akkanumaan olillee nun saqqalina nu darajaa ambi geettesan illee hin geen ulamaa'iin ifaajee guddaa qabdi ulamaa'iin halkan illee hin rafne ulamaa'iin kitaaba katabaatiin bulti ulamaa'iin fanni hedduu qabatee jira fanni sarfirraa balaagarraa naawirraa manxiqarraa aruudarraa na'atii irraa isinii galee ammalleetiniin usuularraa aqiidarraa fiqiirraa ummata ammoo walitti qabatee jira nuti ammoo matni afran tana qaraanee dhugaa isinii seeyina ilmi wanta hin jennenu ilalaala ilmi hin jennenu wanta akkayyuu ganaa hin argine ganaa amma ijji nuu banamaa jirti ganaa akkana godhataa jirra dhugaan seeyina asirratti baaneef ammoo politikaala keenna guunneef suufa uffannee kootii suufaa gubbaa uffannee mudawwara jala uffannee ammootiin manaasiriitti dirree akkana gooneef suuraa gara garagatti kaaneef poosti gooneef ulamaa'iin taanu nuti